Soni. Wacar. Akkam nagaa keeti. Nagaa koo akkam? Jirta akkam. Jirra akkam yaa? Nagaa maali kophaa kee teessio? Dubbisaan jira. Carraa maal irra immoo maal taatee daddaalachuu yoo nama qorra keessa bulee fakkaata bara maal na jalaa taatee? Lakki yaaduma Soni. Amma waa'ee isaa dhiisanii. Soni dadhabdee tanatti fakkaata. Deemnee xiqqoo ishii sammuu kee rifresh goonu. Deemnee jette ani mana jedhu carra yoo maatii kee biraa nyaattee dhugdee akkanumaan mooraala kaachaa ooltu yoo namni sitti dubbatu dhabame ofuma keetti hin taajabdu maal ati dhagaan nama kootti dubbis gaddariitu. Ilaa maal seeti Soni? Ollaan akkam bultee beeka akkatti bule immoo abbaatu beeka jedha Oromoon. Har'a moo mammaaf maal dhufte kaa maaliif jette garuu naan galleeyo. Lakki dhiisi. Mammaas kee har'a mammaakni kun hiika baay'ee godhachuu danda'a Soni. Mee irratti hiika hiikaas ammoo. Ilaa maal seeti Soni? Kaleessa harmeen koo gabaadha. Kasada gurgurtee yoo ta'u waan nyaannu nu bituuf deemaa jirtu sabbata ishiirraa jalaa hiikkatanii osoo maan humbitiin harka duwwaa nutti galu. Kaleessa galagalallee hagabuu koombuun haga irraa otoo cireenyaatiin hin dhufee kunoo jira Soni. Duraa yaada kee maaf naaf hin ibsine ganama na dubbistee maa ciree kan kee nyaannee nama ture jireenyi yeroo ulfaatu wanta fooyya'aan tokko fuulduratti dhufaa jira jechuudhaan akkasitti yaadu malee dhiphattee sammuu kee tokko illee hin jeeqiin carraa tolee. Tole Sonii koo. Deemi dafitoo cornaa kee bitadhu kottu deebii isaatiin boqonnaa osoo hin xumuramin. Tole hiriyaa koo galata naaf jiraadhu. Tole. Hai carraa riyyaa koo yeroo wajjin kolfee taphatu kana waan jireenyi tolee fakkaatu ai jiru jireenya nama gaddisa dhugaa. Dubbisaa dhufeen ture carraa waan ta'e natti haasa'eefi baay'ee garaa tokko na nyaata. Maal immoo maal ta'e mucaan jeeqama? Maal yeroo wajjin kolfee taphatu kana waan jireenya guddee fakkaatu? Maal ta'eere? Hin dubbatiin ansaa. Maal guyyoota lama osoo midhaan nyaateen ture baay'ee gasiiti garaa kana raasee barra. Maali armeessaan jirtu? Armeessaa jiraachuu jirti garuu harka qalleeyyiidha. Isaatu gabaa kana deemtee odeessa guddisaa jirti. Osoo gabaa makii deemtee gurguraa jirtu hattuun immoo jalaatti dhan. Maazarii isa baay'ee itti dhiphattee gabaa kana deemtee kasara gurgurtee isa jiraachisaa jirti. Guyyoota lama guutuu osoo midhaan nyaatiin akkatti taa'usaatu garaa na nyaate. Ayi carraa dhiirri gadda isaa yogguu ibsatu kokkolfaan ibsata shamarran garuu boo'ichaan ibsatti beekaa. Nama gaddisiisee barra. Amma eessa deemee carraa? Qarshii 50 laadheetiin cornaa qibxachuu dhaqee. Amartii yoo Amartii Amartii kootu mee maal goota mana? Maalidha maaliif na barbaada? Okay maal hojjettaa mana? Mana keessaan hojiitti biizite. Baarulee kee fudhu kootu mee sin qo'achiisa? Ish. Meeshii dhuftee? Taa'imee. Mee fidi mee baarulee kee nan laala. Baarulee kee didduusaftu baay'ee yaadni koo jeeqamaa ta'a. Sababni isaayyuu si malee waan hin qabneef wantoota baay'ee beektu wantoota itti rakkachaa ture si guddisuuf jecha iddoo namaa si ga'uuf jecha rakkachaa si barsiisaa jiru ni beekte miti? Nan beeku. Sanaaf jedheeyyuu gaafa hojii mana keessatti buujeftu baay'ee natti dhaga'ama. Sanummoo abdiin kun namaatti garuu kanaaf jabaadhu sin qo'achiisa. Boqonnaa meeqartuu? Maalidha kun? Maalidha maaltu taara? Anaaf wanti kun haaraadha. Maali? Anaaf haaraadha? Ani waan kana. Anaaf iyyuu haaraadha. Ani waan tokko hin beeku. Maalidha garuu? Maalidha? Ani hin beeku. Maalidha jettee? Maalidha wantichi? Ani hin beeku waan kana. Xalayyaa marmaartuu jaalalaa. Maalidha jettee? Ani waasaan beeku. Waasaan beeku? Anaan marmaarus kaa edaa jedhu waliin marmaa turtanii mandira keessa hin barsiisitanii asii hojii rakkadha. Intarii yeroo boqonnaa daftara koo keessa kan ta'an laata? Ollaa boqochiisu gaa tarii hojii boqottiyyu gaa. Sinumaa yoo hojii boqonnaa oltu gaa. Waan kana hin beeku. Ati kana gad deemtee jira biyya wajjin akka aara bunaa mandira keessa naan dhufta. Lakin waan tokko hin beeku. Waan tokko. Hojiin kana
obboleessi kan nama baasa. nama jaalachuun erga yoomii kaasee kan garuu kan jibbate moo jaalalan ishee jaaladheetu ishee kan hiite maal jetta laata amartii kan hin keessa jiru kan osoo beekte. Maal amartiin isoo callistee naannoo guyyaan irraa guyyaa nagaa ol gaafachuu xoomanidha moo? Sinimmoo maal godhe siin jetti anaan illee biqiltoonni koo keessatti biqile osoo guddistee kunuunsuu qabdu akka salphaatti ilaaltee na jalaa gatte. Murtii please be brave. Goota barnootaa ta'e. Murtisha, please be mine, be mine. Something told me it was all. I'm gonna be love you. When I saw you and her. Maali amoko, maaliif dhiphina keessa nagalchita? Waan taate maamnatti himtu? Mee dhiisime namni bara kanaa kokkolfaa akkuma bishaanii nama nyaata. Ani ruyyaan kee ishee bakka buleettii kee marsan siif buuteedha. Akkamitti akkana naan jetta moo nama biraatiin jetta? Deemasi nama biraatu nu bukkee jira moo wanta ati natti gottotte dirmamuu umurii guutuu naaf ta'ee jira. Amoko dhiifama waan kaleessaa faartee yeeda ittiin deebi'an iyyuu rabbi. Garuu mucichi waan sii gaffalu qabaayi? Maal naaf irreega jetteeti yeroon taa'ee ilaalu baay'eedhuma waan jaalala keetiin dhiphate natti fakkaate tan xalayaa sana harkaaf deebi'e malee. Anaan qileetti gad darbattee isaaf miira isaa eeguu keeti miti. Akkamitti akkana naan jetta lamaan keessaniyyuu anaaf riyyaadha. Akkamitti waan kana sirratti yaada jetteeti isa fayyadee siisi miidhuun barbaadoon yommuu koshi. Mee dhiisime garaan namaa qilillee gadi fagoodha. Kootu deemna. Soni, baay'ee si nama asirratti kootaame waan badhaasanii sinii fidee dhufeera. Kunoo asuma teenya waan xiqqoo ishii. Maal fidee moo carraa silaan kee ajaa'ibuma. Inni ilaallamee teenyee walumaanuu. Tolee kaamoo. Mi'a suudhi ishii kana. Maal gochuufi? Ciluunfadha. Amma waan isaa argiteetti ani wanta kana isinitti mul'isu. Banadha. Maal jettanitti ilmaama? Keekii. Kitifoo. Hin argan. Mee fachaa hiikkachuu dide. Qoisin gargaara. Ana wayya. Xumurreerra. Maali? Kan immoo karaatti beelatanii irra kutadhe. Ammoo as keessatti beelaftee moo? Ani immoo karaatti waan ta'eef boccate adeemi. Tokkummaa keenyaaf. Cheers. Aanyaannu kam? Tole. Eebbifame kaa. Karaa nyaatachaan. Marki waan dinqii. Eebbifame malee. Ililli. Ati eebbifame hundi dhu. Ta'uun didu waa malee miti. Kan ammaa isaa kun. Inoo bitame. Aanyaan. Nyaadhaa kaa. Ililli. Isaatuma akkatti nyaataa. Maalan beekamaa jarjarta dhazeerii nyaata. Carraan yeroo argate nyaate yeroo dhabe immoo rafuu beeka. Ani mana jedhu.
Itti fayyamtu bakka kee kana godhe. Amma nyaachuudha murteessa. Ilil nyaan dhugaatis. Mucaa Finfinnee. Nyaata malee. Batallee keessan egaa akkuma beellama keenya har'a ta'ee turre kunoo isiniitiif fideera. Hundi keessan iyyuu dhuunfaadhaan hojjettu walirraa korrojuun hin jiru golgitanii hojjettu jechuudha sinifanna. Cheating is forbidden. Cheating is forbidden. Do independently. The time allowed for your 20 minutes. You should have to accomplish within a given time. Saat ini ketika menaik hormata, wayo tapi kiasan, dia ada versi hormata. Wayo. Ijoolleen homtuu jiran barsiisaa teacher biikiin kilaasii seenuun didu. Stop writing. Put your things away. The time allowed for you is complete. Tole, murtii walqa'iitii sassaab ijoollee irraa guuri. Hit, we are cooked. Biyyoo nyaadhu kun hojii keeti bag. Eessatti barafanii miidhinaan akka teacher biikii jala seenuun oolu. Wayyo akkam kun qoy yaadannaa akkam jennaan beektu hiriyyaa wajjin barachaa turre yeroo darbe fuudheetuuni gaafa cidhasaa maatiin nu erguu didanii har'a immoo cidhannee nutti barfate jennaan. Tole yaada bareeda yaada gaariidhas. Amma adeemnu gara kilaasitti. Tokko. Lam. Sadi. Afur. Shan. Ja. Tol. Saddeet. Maal jechaa jiru? Akkatti yaadee buskuutii moo battaleetii moo isi? Akkam gubaa kee. Akkam xiqqaa soqqanna kaa. Eenyudha? Nudha teacher. Erga batteeriin goorame eessaa dhuftu bartoota? Dhimma boqonnaatti mooraan ala turre nutti barfate teacher. Dhimmi biraan jira barnootaan ala maan dhimmi biraan alas hin baasu? Hiriyyaa bara darbe wajjin barachaa turreetu kaleessa. Kaleessa maal ta'e lubbuudhaan boqote? Lakki teacher miiraan boqoteeti natti. Natti mikaa maal kophaa asaas ta'a carra. Lakki kaleessa teacher cidha godhateeti malee. Qormaata marti fidime haala gaariidhaan waan hojjettanitti makkaan tension oftee jirti.
Kan hin kennu. Kan hin kennu. Aha, otoo barnootaa hin xumuriin cidha godhachuunis jira jechuudha. Lafarraa cicciramaa isiniin hin jedhuun. Hambaa kajeeluu iddoo sana teessuure maaliif qormaata of jala dabarsitu? Mallattoo dhafelaatiich ariitiif jennee harka keenya iyyuu otoo seeraan niqatiin dhufne. Akkasii michiinsaa ijoollee na jalaati dhukkubsa hoodhaa kaaxaa addaatime maal obbaa koo. Hojii keetti qacarra. Egaa maal gona ree tiicher? Eegeen keessa naachituun harraabsiin jala darbeeraati booriin sinii baasee dhufaa sadii qofaatti qoramtu waan ta'eef seeraan qophaa'aa koottaa. Battalleen keenya baay'ee salphaadha. Egaa deebisaatti sinii baasu? Gaariidha salphaadha jechuudha. Tokkoffaan foolchiidha. Lammaffaanis foolchiidha. Sadaffaan turuudha. Arfaffaan foolchiidha. Shanaffaanis foolchiidha. Jahaffaan eedha. Torbaffaan diidha. Saddeettaffaan eedha ammas. Salgaffaan siidha. Kurnaffaan biidha. Argattanii? Namni hunda deebiseesti jira? Maaliif yaa maal qaxxee? Maaliif akka maqadheessitti obboleessa koo akka agartuu isaatiin nyaallatu wanta kanatti gootoote xalayaa fuutee daftara koo keessee qeerransa aarii natti ta'e qaama koo na ciccire sitti agarsiisuu qaama koo guutummaan koo maal tafedha mana koo deemtamuutti gishaa koo yeessa maaliif koo laabbate koo daandisa godhate koo tokkitti jiran maali yaa koo wanta kanatti gootoote Isi bakka deebi'u. Hee murtisha battallee ni cimadhan ijoolleen ati akkam taate? Maal jedha siite mammaaksa tokko the barking of dog after hinaadii kan jedha. Mammaaksa Oromooti afaan jijjiire malee. Waraabessa darbe sareenditti jechuu keedha? Dhugaa keedha argatteettu. Rakkoon Afrikaanotaa inni guddaan maal akka ta'e beektaa? Lakki anaan beeku garuu kanan beeku Afrikaa fi rakkoo michummaa yeroo dheeraa akka isaan qaban beeka. Rakkoon Afrikaanotaa illee hedduudha. Garuu isa keessaa tokko si taasa'u. Kanarraa jiraachuu kan bariif hojjechuu dhiisanii rakkoo karaa isaan mudate yaaddaa abdii kutatanii fira gattaa'u. Abdii kutannaan jireenya fi balleessuudha. Never give up. Maaliif Afrikaa keessatti hin hojjetamu beeku? Kun rakkoo Chaayinotaati. Dhimmi Afrikaa Chaayinaan laallatachaa itti barra. Utuu Chaayinoonni muka ibsaa fi shiboo akkasumas ijaarsawwan adda addaa akkuma Afrikaa keessa diriirsan utuu sirna yookiin immoo siisteemii never give up jedhu sirriirsanii ta'e islaamnis akkuma warra Chaayinotaa dhimma hundee buqqisnee jireenya keenya abdii guutuudhaan itti fufna ture. Atiyyuu Chaayinaatti taatee shiboo jaalalaa onnee koo keessa diddiirsaa jirta barra. Heelin eessa biraan deemte yaadaan? Eessa hin deemne? Yaadaan baddeet. Bakkiin badde. Nattaasa eessa deemteet? Eessa hin deemne? Natti ni maali? Bakki eessa hin deemne? Yaadaan immoo baddeetta nattaasa. Bannee malee. Maal garuu garan deemteet? Eessa hin deemne? Maali waan hin deemne sitti fakkaachaa jira? Sirriitti sitti fakkaachaa jira malee. Nattaasa. Awwaallee sitti naasa'u. Maali? Yeroo darbee naaf amartii adda sittannaan nu baase. Har'a moo anatu adda sin baase jechuudha. Kanammaa tasumaan abjuuti. Duuti yoo adda nu baasuuf humna hin qabu. Maal taalaata? Ati suutuuf kana naan jettee. Haa yaadaan deemte eessa deemte? Lakki yaadaan baduun immoo amaluma dhaloota bara kanaati. Baay'ee haasofte. Mee garaan deemaa jirta baadha? Beelmee murti. Kutaa kompiitaraa deemnee ilaalu. Kutaa kompiitara keessanii dheengadda seenuun ture. Maali kompiitara akkuma konkolaataa buufaatti deebi'atanii kan dhaabatuuti yoo. Amma kan mana barumsaa Taaddasaa Birruu ga'uu baatu kompiitara 5 qabna amma. Kompiitara 5? Kompiitara 5 qofa qabna. Waan isinii kenname dafaatii kompiitarri keenya gaa waan hin taaneef xiqqaata waan ta'eef gareedhuma akka jirtanitti wanta isinii kenname bakka jirtanitti hojjedhaa dafaa dafaati.
baay'een gammadeera. Kitaabni dabalataan hojjetamee. Murtii anaa kitaaba dabalataa siif bituuf ka'e warroonni diyaasporaa biyya alaa sin qaqqabamti. Utuuti qaqqabattutu sirriisaniiru. Akkuma maarshal pilaanii bara 1948 hanga bara 1952 taasisan barattoota keenya taasisaniiru. Soshaalii kan ammoo baay'ee dandeessa. Waa'een maarshal pilaanii immoo maali? Maarshal pilaanii sagantaa deeggarsa dinagdee guddaa Ameerikaa waraana addunyaa sadarkaa lammaffaa booddee imaammata biyyoota Awurooppaa barbadaa'an deebisanii ijaaruudhaaf kan qopheessite. Kaayyoon pilaanichaa inni guddaan maalidha? Tole, karaa gabaabaa si'isuu yaalu kaayyoo gurguddaa sadii qaba. Inni jalqabaa Awurooppaa deebisanii ijaaruudha. Inni lammaffaan immoo sirna koomanizimii ittisuu yookaan immoo balleessuudhaaf. Inni sadaffaan immoo daldala jajjabeessuudhaaf kanneen akka Fireens, Biriteen, Itaalii fi Jarman keessatti daldala jajjabeessuu ture. Kaayyoon isaanii kana sadan ture. Kaayyoo fi karoora eenyutu baase? Doolaarii meeqa qopheessan? Barreessaa olaanaa Ameerikaa ture. Innis immoo maqaan isaa Joorji Maarshal jedhama. Qarshii biliyoona 13 kan itti ba'edha. Atis pilaanii dura Ameerikaan fayyadamaa turte fayyadamtee obboloonni keenya biyya Ameerikaa jiran dhaloota keenya beekumsa deebisanii ijaaruuf baajata kana baastee nuuf kennaa jirti naan jechaa jirta. Biroo waldaan misooma dabalatti kanneen biyyootaan baajatan manneen barnoota sadarkaa lammaffaa aanuta keenya lamaaniif baay'inaan 14 ta'aniif qarshii miliyoona 1.6 gumaachuun kitaabilee deeggarsa 3,836 nuu gumaachaniiru seenaan isaan yaadata. Akkas kunoo yoo dhalootaaf jiraatan fardes kunoo goodaanis kunoo jedhan. Garuu anis dur hiriyaa kiyyaaf kitaaba bitaan ture kennaan jaalala dhugaa immoo onneerraayi. Akkama durbo nagaa keeti? Nagaa hojii tokko. Nagaa galata waaqayyo. Akkamii barnoota keetti jabduudhaan dubbisni akkami? Dubbisi bareedaadha. Dubbisaan jira sa'aatii boqonnaa qabutti immoo maatii koo gargaaraan jira tokkoon jiru. Baay'ee namatti tola dhugaa. Anis wantoota garaagaraatiin amma humni godhadhee si bira nan dhaabbadha. Akka ati barnoota keetti cimtuufis immoo wanta na barbaachisu hundumaa siif guutuuf nan dhamaa. Yeroo hundumaa kana gochuuf duubatti hin jedhu. Egaa jaalallee koo amma kennaa addaa tokko sii qabadhee dhufeera. Maalidha waasa? Wantichi ijaan hin laallamu. Ooshin hin laala. Illaan taa'e malee. Taa'e. Ijaan laaluun dhorkaadha. Dafin ilaaluu hin deema. Ilaaluun hin danda'amu. Maalidha reedee fi kaan ofirraa fuudhee ilaalaa rikkistaan jira. Amma ofirraa fuudhuuf 1, 2, 3. Maalidha waasa? Bara itti hiriyyaan bara keenyaa kennaa awwaarri nyaatee ligideessu wal gowwomsutti ati garuu kennaa soorata sammuu ta'uu kan umurii guutuu na waliin jiraatu miiltoo karaa dheeraa naa kennuu keef guddaa galatoom hiriyyaa koo baay'ee si jaaladha. Anis baay'een si jaaladha bareedduu koo baay'ee natti tolteerta na simatteerta baay'ee galatoom dhugaa bareedduu koo baay'ee. Bro, akkam nagaa keessanii jirta? Fayyaadha. Nagaa jedha akkam? Jira kana ta'a akka boqodhaa. Koon biraa murtii qormaata yeroo darbee irratti immoo hundi irra sitti cufe jedhan. Kun hawaasa oftee jedhan bara akkasuma irra ulfaatu ture. Akkuma keetitti ijoolletti mayaadhin murtii battalichi baay'ee wal xaxaadha jedhanii. Soonni koo maaliif jecha namaatti amantaa garuu seeraan dubbinaan baay'ee salphaadhaan bara. Maaloo murtii ati arrabuma keerratti jecha salphaadha jedhutu barraa'ee. Mee battalichi jimiti kam keessaa ba'e odeeffannoo kana laachuu dandeessa? Qormaatti illee qabiyyee barannoo hunda keessaa ba'e. Ani kanan jedhu zooni. Utuu eessa jirtanitti qormaanni si jala ba'e. Yaa murtii qorannaa kee immoo eegalte qalbiinis qarshiinis nu goyoomsuu danda'a bar. Daa'ima koo mee waan akka isaan garaa laatti uffamte natti himuu dandeessaa? Eeyyee sittan hima na dhaggeeffadhu. Mee jedhame karameellaa, ancaaqee, cornaaqqee jaalatti yookaan baradoo faatu nu goyoomsuu danda'a. Jarraa ati nama harnaaqee carraaqee gurgurudha. Haa ta'u sooni mee maal fa'aa osoo hojjettuuti qormaanni jala ba'e? Mucaa hagabuu kanatti nan beelanaan jennaan qarshaan ta'u fudhetti laadhe deemee cornaaqqee bitee dhufe anaaf lilli waamee utuu teenya nyaachaa jirru nutti barfate murtii. Maal ammoo suni haruma immoo rakkadhee birii 50 laafee immoo ittiin arabsee galte akka jechi kamtiin carraa battalichi nagaa darbisaatu baay'een aarse malee
Ilaa murtii ilaa maal seete? Gamtaadhaan akka abboota keenya durii daboo waliin hojjenne waliin baay'annee teenyee yeroo nyaannu natti tola. Kanaaf malee wanta biraatiif miti. Kan keessa gosa hin dhufu. Mee gara kilaasitti haa gallu. Tole murtii nagaan Jirra barsiisa nagaa keenya. battallee yeroo darbee kam Baay'ee namatti tola barsiisa koo. Gaarii ture. deebistee ta'eera nagayeerayyuu sororteelleen xumurree ani kanan jedhu maaliif hafteetii cidha hiriyoota keessanii carraanfaa sooniinfaa ililliinfaa'oo cidha hiriyaa keenyaa dhandhee jedhanii morman jala darbee ana taftee Kan hin jedhamu eenyutu immoo fuudhe? Anaan beekun ture. karaa na dhabsita. Lakki barsiisa. Anaan tokko hin beekun ture. Eenyutu immoo fuudhe? hiriyaa keenyatu fuudhee cidha saadhanne jedhee carraan baay'inaan na falmaa tureen. Lakki. Tole kanaaf eessatti yeroo isaanii dabarsan jechuudha ijoollonni sun. Anaan beeku lakki. Namni gaa'ela godhate iyyuu nu keessa hin jiru ture. Anaan na guyyoomsuu isaaniidha. Hin beekutti jedhu. Maaliif akka isaan jedhan hin beeku. Ta'uus danda'a garuu. Falmii gurguddaadhaan harka keenya illee hin qulqulleeffannee ariitiidhaan boqonnaatti gadi baanee cidha sanaa fi gammachuu keenya akkasumas kennaa cidhaa isaaf kenninee amma kanatti nutti guyya'ee qormaan yookaan battallee nu jala darbee na falmaa turan harka isaa illee agarsiifatanii nu godhan. Ana garuu kun natti fakkaatu barsiisa. Laaf hin galle. Waan ta'ee jira jechuudhaan. Ana hin beeku barsiisa. Akkamii amalli carraa? Amalli carraa akkuma isin beektan carraan durii yookaas immoo nama barnootatti cimaa fi barnoota jaallatan ture. Garuu eenyummaa isaa ammaan beeku. Mucaan Finfinneedhaa dhufte sunoo ililleen akkamittiin ijoollota kanaa wajjiniin qoosaatti barnoota ishee of jala dabarsite yookaan battallee of jala dabarsite. Kan isheen lama ishee baay'eema. Nama dhibdu namatti daftee barti daftee namatti madaqxis nama magaalaa waan turteef kanaaf itti madaquu dandeessi amala ishees baay'ee akkasuma hin beekun ture. Ani immoo isaaniin battallee haaraan isiniif qopheessaa seeraan irratti dubbisaa koottaa jedheen beellameefi jechuudha. Kanaaf battallee isaaniif qopheessu argadheera baga jiraattee murti. Tole barsiisa akka. Qormaata kanattis akka murtiitti dabaluu qabna. Sirriitti malee akkuma cornaaqee goone sun gochuu qabna kanas. Tole kanas. Seenaa. Achis taa'e soonii carra atachi taa'e ililli ati iddoo sana taa'e kaa diigaa walii keessan. Tole battalleen keessan inni gadda sin jala darbe hundi isaayyuu ibsa itti kenniidha yookaan barreessiidha. Tokkoffaan gaaffii tokkoffaan akkas jedhaan misirroon yookaan hiriyaan keessan simbiraa barnoota addaan kutee fuudhe maqaan isaa eenyu jedhama? Lammaffaa misirrittiin heerumte maqaan ishee eenyudha? Barreessitu sas. Sadaffaa cidhii godhame sun konkolaataa meeqa argatanii akkasuma immoo farda meeqaan fuudhe gurbaan sun? Arfaffaa mana amantaa maal jedhamutti eebba godhatan? Gaaffiin inni shanaffaa fi inni dhumaa cidhi sun mana amantaa maal jedhamutti geggeeffame? Amartii maal godhinaan jetta garam deemuu fi oodhu boorsaa kee dareetti irraanfattee baate Kennas boorsaa koo icciitii fi simbirri gaafa harkaa nama baate balaliitti jedhu miti dhimmi koo ana duwwaa ilaallata. abidda kana bishaan ogummaatiin dhaamsina. Ogeettii koo dhaamsite